Ashama harka fuunee ibla saddeet bara 2017 nagoomiin keenya kabajaa fulfinaa iddoo jirtan maratti isin dhaqqabu oduu guyyaa har'aatiin isin dhageessaa oduu kan isin dhageessus guutamaa raggaasaati. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu guyyaa qorattoota seenaati. Ilmaan humbannaa akkuma dhaloota Oromoo kamiituu qabsoo mul'ataa fi hegeree Oromoo fi Oromiyaa keessatti qoonni isaan qaban laayyoo miti. Wareegamni lubbuu fi qabeenyi ilmaan humbannaa kafalan guddaa akka ta'e nama hunda jalaahuu kan dhokatu miti. Haa ta'u malee maqaa fi seenaan ilmaan humbannaa akka wareegamtootaa fi qabsaa'ota Oromoo kanneen biratti hin dubbatamu. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan maqaa ilmaan humbannaa kan kufe kana kaafnee Oromoota kaanitti dabaluudha. Seenaa ilmaan humbannaa Oromoota hafan barsiisuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya sagantaa keenya kan ammaan duraa keessatti wareegamtoota kufan hamma tokko haga torbaa isin dhageessuun keenya ni yaadatama. Har'aas 8 irraa kaafnee hanga dhuma sagantaa keenyatti akka armaan gadii kanatti isin dhageessifna nu hordofaan afeerraa keenya. Wareegamaa 8ffaa Jaalmagarsaa Diidoo yookaan maqaan dhalootaa Yuusuf Alii Sulee jedhama. Kan dhalate baha Oromiyaa godina Harargee bahaa Konyaa Gaara Mul'ataa aanaa Baddannoo ganammi bakka laga Manyoo jedhamtutti bara 1952tti abbaa isaa Alii Suleetii fi harmee isaa Faaxumaa Hassan Ahmad yookaan Faaxumaa Baldaa irraa dhalate. Achumatti barnoota Islaamaa barachuu eegale. Eegasii barnoota ammayyaa mana barumsa ganammii sadarkaa tokkoffaa barachuu jalqabe. Hanga kutaa 6ffaa erga baratee booda barnoota isaa addaan kutuun gara fuudhaa yookaan bultii ijaarutti seene. Jaalmagarsaa Diidoo cunqursaa Habashaan saba isaa irraan ga'uu dadhabuun Jaalmagarsoo Diidoo cunqursaa Habashoonni saba isaa irraan ga'an obsee ilaaluu waan dadhabeef gara qabsoo hidhannotti bara 1976tti dabalame. Magarsaa Diidoo eega gaafa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalame dadhabe beela'ee osoo hin jedhin diina kokombolchaa loltuu cimaa ta'uun gootummaan beekame. Yeroo gabaabaa booda jaalli kun hoogganaa waraana abbaa buttaa ta'uun lolchiisaa ture. Akkasumas Jaalmagarsaa Diidoo leenjisaa waraana bilisummaa Oromootiif komaandoo ture. Bara 1986tti lola waraana Daargii waliin godhame irratti booji'amee harka diinaa bu'e. Achumaan mootummaan Daargii akka bulchaa tahee isaaniif hojjetu ajajame. Jaalmagarsaa Diidoo roorroo hamtuu diinummaa Habashaa ammaas mormuu jalqabe. Mootummaan Daargii qabanii mana hidhaa Iyyaasuu jedhamu kan Gurawatti hidhani. Waggaa 3 fi ji'a 6 dararaa hamtuu diinaa mana hidhaa sana keessatti keessummeessaa ture. Achumaan eega hidhaa irraa bahee booda gara Somaaliyaa baqate. Boodarra Keeniyaa dhaqee jireenya baqaa eegale. Kufaatii Dargiitiin gara biyyaa gale. Ammas roorroo jibbee bara 1991tti qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamutti dabalame. Loluu fi lolchiisuus eegale. Booda bara 1992tti lola ABO fi IFLO jidduutti gaggeeffame godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa Laangee ganda Wichiroo Harayaa Bataa biratti wareegame. Jaalmagarsaa Diidoo abbaa ilmaan 8ti. Dhiira 5 fi abbaa dubara 3 ta'ulleen ni beekama.